Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Azuulee Riippoortiingi Miidiyaa. Kun qophii goota sabaati. Qophii goota sabaatiin har'a goota tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Qophii waliin ammaammee sabaa isin waliin turaa, nu waliin turaan affeerraa keenya. Guutamaa Hawaas bara 1945 hanga bara 1994tti qabsaawaa mirga Oromoo fi hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ture. Guutamaa Hawaas maqaan dhaloota isaa Jamaal Roobaleeti. 1945 keessa abbaa isaa Roobalee Daadhii fi haadha isaa Gashoo Tofoorraa Oromiyaa Kibba Bahaa Arsii keessatti aanaa Gololchaa ganda Haroo jedhamutti dhalate. Umrii isaa barnootaaf akka ga'eenis mana barnootaa Gololchaa seenuun kutaa 1ffaa hanga 4ffaa kan barate yoo ta'u, kutaa 5ffaa hanga 12ffaa ammoo gara Finfinnee dhaquun mana barumsaa Addis Katamaa jedhamutti barate. Akka barnoota isaa xumureenis waajjira boordii bunaa jedhamu keessa hojii jalqabe. Waajjira kanas damee Finfinnee fi Diillaatti argamu keessatti yeroo muraasaaf ramadamee hojjete. Waajjira kana keessatti bulchaa aanota garaagaraa keessattuu bara 1975 hanga bara 1977tti naannoo Arbaa Guguutti ramadamuun bulchaa aanaa Gololchaa ta'ee hojjeteera. Itti aansee bara 1978 hanga bara 1979tti konyaa Arbaa Guguutti itti gaafatamaa dhimma uummataa ta'ee hojjeteera. Haa ta'uyyuu malee mootummaan Dargii sochii qabsoo bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaba jechuun ba'uu fi galuusaa waan hordofuu jalqabeef waajjira kana gad lakkisuun gara hojii isa jalqabaa deebi'ee hojjechuu jalqabe. Guutamaan yeroo naannoo kana keessa hojii mootummaa kana hojjetaa turetti miseensa ABO waan tureef achuma keessaa hojii ABO lafa jalaan hojjetaa ture. Kunis madhee dhaaba lafa jalaan ijaaruu fi miseensonni dhaabaa karaa saniin gaaratti bahan dabarsuu irratti hojjetaa ture. Hojii qabsoo inni lafa jalaan hojjetaa fi hojjechiisaa ture waan diinaan jalaa saaxilameef Guutamaan gara bosonaa seenuuf guutummaan hojii isaa qabsoo irratti hirmaachuun dirqamatti ta'e. Akka kanaan bara 1979 keessa naannoma Arbaa Guguu Gololchaa kanatti bosona seene. Qabsoo hidhannoo yoosuma seenuun naannoo sanatti eegalame waan jiruuf Guutamaa waraana bilisummaa Oromoo kan naannoo kanatti ramadamee jirutti makame. Guutamaan yeroo sanaa kaasee hanga gaafa wareegametti itti gaafatamaa dhaabaa kan garagaararraa ture. Kunis bara 1979 hanga bara 1984tti miseensa koree godina Kibba Bahaa ture. Yeroo sanatti godina Kibba Bahaa kan jedhamu Baalee Diida'aa fi Baalee fi kutaa Harargee keessaa ammoo aanaa Daaroo Labuu kan of keessaa qabu ture. Yeroo koreen keessatti itti gaafatamni isaa dhimma hojii hawaasummaa ture. Bara 1983 jiila miseensota ABO godina Bahaarraa yaamamee fi hoogganaa ABO kan wareegaman bakka buusuuf kutaa Harargee Laga Raammis bakka Raaree Aadam Boruu jedhamutti taa'e irratti miseensa koree maatii fi jaallan isaa irraa jidduu ABO ta'ee filame. 1984 keessa walga'ii koree giddugaleessa lammaffaa kutaa Harargee aanaa Daaroo Labuu bakka Sagattee Billiqaa jedhamutti taa'e irratti gaafa waajjirri siyaasaa ABO jalqabaaf ijaaramutti miseensa waajjira siyaasaa ta'ee filame. Achumaan hoogganaa damee hawaasummaa ABO ta'uun ramadame. Bara 1989 yeroo korri ABO lammaffaan kutaa Harargee naannoo laga Geweelletti godhamuuf qophiirra jirutti miseensa koree qindeessituu kora ABO sabaa ta'ee qindeessaa itti aanaa fi diinagdee koree kanaa fudhachuu ramadamee hojjete. Korarratti ammoo yeroo lammaffaaf miseensa koree jidduu fi waajjira siyaasaa ta'ee filame. Achumaan mataa badamee diinagdee ABO ta'uun ramadame. Bara 1991 yeroo mootummaan ce'umsaa keessa ABO'n seene
Hirmaataa hojii kan hogganni dhaabaa yeroo san hojii mootummaa fi dhaabaa walitti qindeeffattuuf godhate irratti miseensa mana marii fi itti gaafatamaa zoonii kibbaa ta'ee ramadame. Bara 1992 yeroo mootummaan ce'umsaa keessaa ABO'n ba'etti itti gaafatamummaa kanaan dirree qabsoo zoonii kibba bahaa kutaa Baalee naannoo Gadabii fi Dalloo Bunaatti deebi'ee marroo lammaffaaf gaara seene. Yeroo sanatti waraanni wayyaanee fi shaabiyaa humna isaanii walitti qindeeffachuun waraana adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf lolaa guddaa yeroo isaanitti itti banan ture. Eebla 12 bara 1994ttis kutaadhuma kana aanaa Daalloo Mannaa naannoo laga Daayyuu bishaan Haxi Ballaa jedhamu irratti waraanni wayyaanee fi shaabiyaa kun lola guddaa waaburratti bananiin. Lola hadhaawaa guyyaa 3 gaggeeffame irratti akka gootatti lolee lolchiisaa erga tureen booda eebla 14 naannoo Barraaq bakka Dhukkee jedhamutti lola gaggeeffame irratti diinaan marfamee harka diinaa hin kennu jechuun boombii ofitti dhoosanii jaalleewwansaa 4 yeroo san isa waliin turan waliin wareegaman. Guutama Hawaas qabsoo bosona kan seene naannoodhuma itti dhalate waan ta'eef bara 1979 hanga 85tti sababaa fi maqaa isaatiin maatii inni irraa dhalate dabalatee uummanni Oromoo kan naannoo sanii fi hiriyoonni isaa osoo hin hafin dargiin ajjeefamanii lafarraa duugamaa turaniiru. Obboleessi Muhammad Roobalee bara 1980 keessa magaalaa Abboomsaa keessatti ajjeefame. Akkasumas obboleettiinsaa Lukkuu Roobalee bara 1982 ji'a Ramadaanaa keessa bakka Dandee jedhamutti bakka looniin godaantetti ganama manaa qabanii kaampii waraanaa Haroo Kaambeellaa jedhamutti guyyaa guutuu qaama fi qalbii dararaa erga oolanii booda naannoo manaatti deebisuun rasaasaan tumanii biraa deeman. Namoonni ga'eeyyiin manguddoonni dhiira fi dubartiin dargaggoonni fi shamarran bakka tokko walitti qabamanii rasaasaan ajjeefaman. Mana keessatti ibiddaan gubamanii fi bakkoota garagaraatti ajjeefaman awwaalallee dhabuun bineensa fi allaattiin nyaatee naannoo nama 500 oliiti. Guutamaa Hawaas intala Biiftuu jedhamtu kan qabu yoo ta'u yeroo ammaa Biiftuun biyya Awustiraaliyaa jiraatti. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Azuulee Riippoortiingi Miidiyaa qophiin goota sabaa keenya har'aa asumarratti goolabameera. Qophiilee Azuulee Riippoortiingi Miidiyaa kan biroo hatattamaan akka isin ga'uuf peejii keenya fooloo godhuun hordofaa dhaamsa keenya. Horaa bulaa deebanaa.